annaguuti hundi keessanuu baga jiraattan isin jecha obboleewwan kan koo warreen harwa maatii naaf taatan hedduu ulfaadhaa hedduu galatooma warri immoo dawul milkiitii tuqaa akka viidiyoon isin bira gahu akkasuma immoo laayikii tuqaa akkasuma immoo warri harwa sabskiraayibis godhaa jechuudha. Okay. Yaadaan qabadee dhufe akkasuma immoo galatooma ulfaadhaa namni naman galateeffanne rabbiin galateeffatu jedhama. Kanaafuu galatooma hedduu ulfaadhaa sabskiraayibin kiyya 2000 naaf seenee jira jechuudha. Akkasuma hedduu warroonni karaa TikTokiitiin na dhageeffatan maybe namni tokko viidiyoo guutuu dhageeffachuu danda'a tokko immoo guutuu dhageeffachuu dhabuu danda'a. Warri karaa sirraan na hordoftanii viidiyoo gammaashumaa gadhiistanii video gimash wanni gadhiisuu fi achirratti guutuu gadhiisuu hin danda'u yeroo heddullee dubbadhee jira. Kanaafuu galatooma ulfaadhaan isiniin jedha. Obboleewwan keenya kan shamaraa dubbachuufis rakkanni callisuufis rakkanni bara maraa yoo waa'ee shamara jedhaa oolan warra dalagatuufis warra kabajaa qabuufis sababa namoota tokko kabajaa dhabaa jira. Lannahu shamara hoo jedhaan tokkochaaf jecha maqaan walitti nu qabamaa jira. Nama tokkochaaf jecha maqaan walitti nu qabamaa jira. Okay, walitti nu qabamaa jira. Maqaan hedduu takka walitti nu qabamaa jira. Feeggannoo haa godhan bara maraaf feeggannoo haa godhan jechuudha. Bara maraa xiqqaan nu gorsa guddaan nu gorsa. Kanaafuu feeggannoo haa godhannu. Shamarri keenya feeggannoo nu barbaachisa feeggannoo maali? Feeggannoo madadhamee dhuuma kanamaa guutu wallaalummaan kana mul'uun jirtu maali? Wallaalummaan kana guutuu nutti jirtu maali? Rakkoon kun hunduu yoo maali? Yoo tokko jecha tokko badu. Inti warroota biyya ambaa keessa jiruuf hin barannu barnoota. Warra biyya ambaa jirurraa hin barannu barnoota. Warra addunyaan warra gugurdoodha maaliif akkanan taane? Maaliif akka keenan taane? Inti bara maraayyuu maqama keenya maali hoo? Nam itti saayibomnu maaliif saayibummaa adda wallaala? Nam ittiin saayibummaa godhunu san maaliif adda wallaala? Nam wajjin jiraadha jettu san maaliif adda wallaalta? Waa'ee jireenyatu dhiisi. Nama saayiba godhadha jettu tokko maaliif adda wallaalta? Nama kabajaa sii qabuuf nama kabajaa sii hin qabne adda baafadhu. Numa dubbanna bara maraa numa dubbata namni bara maraa xiqqaanis dubbata guddaanis dubbata bara maraa inuma dubbata. Walaa kabeenyu shamara tokko jecha kun illee maqaan badu maali yoo kabajaa fixanni fakkaanna kana guutuu of eeggannoo godhadhaa warri shamaraa of eeggannoo godhadhaa. Bakka ati dalagaaf baate dalagadhu us jedhi haasa'ee yoo taate barate achi deemtee ilaaluun hin dandeessu waan barbaade. Nama barnoota dabarsuu jira, nama si kolfisiisuu jira, nama diraamaa dilguu jira, diraamaa afaan barbaaddeetu jira, afaan feete barachuu dandeessa. Bilbila itti qabattee deemtu kana maaliif itti fayyadamuu wallaallee? Maaliif dogongora qofa ittiin uumna bilbila qabannee deemnu kana maaliif? Dogongora qofa maaliif ittiin uumna? Nuti warra asirratti yennii keessaa oolu social media fayyadamu. Waan irraa barachaa jira. Atis aanis irraa barachaa jira. Barnoota hedduu jira bar. Aboo wallahi waan bira yoo hafe dhuguma fiilmaan laaltu. Fiilma waa'ee jira bar. Feetu afaan Oromoo, feetu afaan Amaariffaa, feetu afaan Ingiliffaa, feetu afaan Arabiffaa. Isa kanneen kanatu jira. Isa laaltu yoo dabbaramte yoo akka tasaa gisee irraftii qabaatte. Irraftii yoo qabaatte, gisee yoo qabaatte, waan taatu erga dibdee kana ilaali. Nama barsiisu jira, nama waan guddaa beeku jira, nama waan guddaa beeku jala deemu, nama kabajaa qabu jala deemu. Saayiba adda baafadhu.
namni itti haasoftu nama miseejii barreessuuf san adda baafadhu. Ani miseejii akkamii barreessa jedhe. Miseejii namaafuu barreessitu adda baafadhu. Ani nama akkamiitii barreessaa jiraa jedhi. nama sintaan ittuma dhiisi jal'isi ilaali. Asshaggartuu blookii godhe. Alhamdulillah blookiin hin jiru. Wantummaan bara maraa dubartii amma qifni jedhe yuukaa dubbachuufis lannuu namni bara maraa inuma dubbata waa'ee makeen. Numatu kana guutuu gorsan fudhanne. Numatu kana guutuu kabajaan qabne moo akkam moo sila warra biyyaa bahe kana qofatu kabajaan qabne haa jennure. Ay barnti warri biyya keessa hirrirni jedhaa jira isiniin beektan malee warri biyyaa baatanuuf kabajaa. Warri biyya keessa nun arguun jedhina. Warri biyya keessa guutuu nu arga. Nuti maal keessa akka jiru nuti maal akka dalagnu social media gubbatti. Ati maal akka dalagdu ol baatee maal akka haasoftu nama guutuu si hordofa warri biyyaa hedduu si arga. Kabaja yoo ati ofitti goote maatii keellee kabaja qaba. Garuu yoo ati kabaja ofitti hin goone maatiin keellee kabajan qabu. Yaa shamara wal akka beenyu yaa shamara wal akka beenyu nama itti haasofnu haa adda baafannu. Namaan itti haasofnu adda haa baafannu. Nam itti baafannu qofa maal nama itti haasofnu qofa maaliif adda baafachuu dadhabne tokko isa na dhibde kana. Kasii ta'e taasii kasii hin taane itti dhiise. Bara maraa maqame keenya. Dubartiin akkas taate, dubartiin akkana taate. Kan mullu kabajaa dhabne hin taanu. Hangan mullu nama kabajaa qabullee kabajaa irraa fuudhaa jirra. Takkittiif jecha maqaan shamaraa walii qabama. Tokkichaaf jecha maqaan dhiiraa walii qabama. Kana guutuu wallaalummaan kana guutuu nu godhaa jiru maali nuti aani tokko. Fuduuba deebinee maaliif hin yaanne? Itti maal keessaa beekte ati? Ani maal keessaa beekte maaliif hin yaanne? Maaliif hin yaanne? Ani maal keessaa bee maal keessaa dhufee maal dalaguu dhufee jettee maaf hin yaanne? Ati yoo dalagattee waa harkaa qabaatte borullee kabajaa qabda. Yoo dalagattee waa harkaa qabaatte namni illee si jaalata. Har'a qullaa yoo yaalte boru homtuu akkas hin jaalanne beeka. Adilla maatii kee namni takka maatiin kee si jaalatu baada nama biraa miti. Obboleetti kee si jaalatu. Walitti himnaa. Yooma waa qabaatte qofa namni wal jaalata. Kabajaas qabda. Waan kinkiyoo harkatti qabatti. Waan kinkiyoo xiyyeeffattee itti yaadde. Ati bara maraa namni kun dogongori kunoo maaliif irraa hin deebine kunoo maaliif gorsan fudhanne takkoo dogongorti takkarraa gorsa fudhachuu hin dandeessu ati takkoo dogongori baleessa rabbii tokkorraa gorsa fudhachuu hin danda'u danda'a la'in kana muluu maayyinumnati nutti jira haa jennuulee walitti qabne wallaalummaan kana guutuu nu gooti maala haa jennuure boliwwan kiyya nama ittiin saayibamtus barii akkaataa jireenya kan kee fooyyeffattu salphaadha yoo ati sammuu qofa yoo qabaatte. Akkaataa ittiin jiraattu qofa yoo beekte salphaa. Yoo ati harkatti waa qabaatte kabajaas qabda yoo dalagattees kabajaa. Dalagaaf biyyaa baane malee nuti kanaaf miti. Dalagaaf biyyaa baane malee nuti mana qaqqaruuf miti. Salphaa fi maarree fi jinnichaan qawlii gadi oofuuf miti. Social media irratti akka argine godhachuuf miti. Social media fayyadamuun akka qabu. Ani fayyadama isin wajji. Isinis fayyadamtan na wajji. Isin ana laaltan ani immoo isin laala. Maal isinirraa bara? Mee waan akkamii isinirraa bara? Wanni ani isinirraa baru waan akkamii? Kabajaa ofitti haa horru. Keessaa shamarri kabajaa ofitti haa horru. Maqaan nu badee. Kaan ibsita maqaan nu badee. Keessaa shamarri biyya Arabaa walitti qabamne addunyaan guutuun biyya Arabaa keessa jirtu. Garuu shamarri biyya Arabaa xankaarraan jabduun waa fooyyeffattuun akka isii hin jirtu. Namni hundiin dogongorallee hin dandeenyu jechuudha. Meeqa jira namni waaqbatee barnoota nuuf ta'e
meeqa jira namni waan shakka jijjiirama uumee barnootaan ta'e taraggaru kana guutuu wallaallee dogongora ofitti uumaa jira. Obboleewwan kiyya kan gorsu irraa gorsa fudhachuu kan kabajaatti horuu kan nama karaa keessatti himnu fi akkuma arge zibiqirqirqir fugodhu irraa gora faayidaa siif hin qabu waan ta'eef jechuudha. Faayidaa siif hin qabu kaa faayidaa naaf qaba jettee yoo jala deemte dogongortee jirta. Dalagaa san deewoo fixattee waan barbaade waan ittiin taznaannaatu hedduu jira waan ittiin firii taatu hedduu jira. Kana malu garuu wallaalummaa si godhe. Yoo tokko dogongore tokko irratti maqaan guutuun booda walitti qabame. Obboleessi kiyya Rabbiin waaqa qajeelchuu walittuu qaba. Waan biraa wanni jennu hin jira. Gurgursaa akkuma wal beeytaniin kabajaa walitti hora. Kan dalagaa hin qabne dalagaa barbaade fi Rabbi isaaf haa hi'u. Kan dararamaa jirullee Rabbi darartii keessa isaa baasu. Kan dalagatti jirtu jabaadhu dalagadhu. Kaayoo biyya baateef san beekuun barbaachisaa waan ta'eef. Sun jaaladha. Isiniin kabaja. Dhiifama naa godhaa sagalee isinirra dheeressee jira. Yoon dogongore dhiifama koo isiniin gaafadha. Dogongora koo koomatti jalannaa barreessa. Ladnoo anis ilma namaa waan ta'eef dogongoruun mala waan ta'eef. Kanaafuu isiniin jaaladha isiniin kabaja hundi keessanuu turtii gaarii. Dhaamsi koo kanarraaf kan qabadhee dhufe. Inshaallah walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jedha.